Uzgerin odojiru maritan albeni zibachizu kafira inobsani gechi alaga namatechizu hinkabna dabona lavegotati intani jarrame Fumata embula tirachuk jede singanu harme singorza kabita opone sake mirga kabaji amadu fansi basu tumaganama dubadaf jaji Jaksawara sanida Statu akkam ya farda Antu sirraa fokkisa gurba Disa gari sanyita adda saada Gadaan Ufak Gabbina Yebi makaran takuru wadi di lawo Alhamdulillah ya waq Ya waka sami tedati Han nagaf nubari Arroba nagaya nuro Rabbi galanni agaw galanni si fahagan ya waka Oromia Intel Oromia Ya khai Arkantar bariye baga inda genye Wagni naga nudiye naga nubariye Be ol kari arab idaga manama da konarki manamni ga kan mugairi rabbinu haqonu jinam male Be khay aya da mamma khay me Be khay manama kana hikasaga Ullu makanya kana ga fanne da dabanna me yiga rabbi ganna ga rabbi ne ga telu biya na gayani romin rizba ga jayi ba dubuk ji yarrai ya adi raka jayi ba diga romin ne shi akasiti mana ba da ko non ke barga wani si yimen mana mini ne darki Haddati sinje boleti Ya Oromia diya Manama Barga na fiatilal Ubaga ilmanke nyaw warte khulotoko via la kamna mire Ya amalta ilmanki Ilman khulotoko via la kamna mire kha moji khati Baraka sitta Manaba na feti wali nyengi Ya maljeta ya abo Na fiati wali he sinje manaba singal Hai manamni hi kai girtawo Abo manama na feti wali ne sinje Ya abo ya bal man ya kanje manamni hi manama jiru Anin be huwayo digaru baate Ayye Dimne khadu bana mo ka manaba kana to bire ne ga fanna sinje mantana Akian ilmanki ya gacha garin bau sinje Ilmanki ya gacha garin bau Laki Ha ilmanki ya shan kana rabta da bachalu demta Barmu Jalan dem Ma Oromia izawara da ilmangi ya kurotoko Wai ma hebo ma ilmangi kurotoko no jadi ba yo etes dire kab Ayye Ilmangi kurotoko kun na ko bachu abamba kana yo etes dire kab Lawas yan dem wa bulti ya gacha gadin bau Me kan sinje Manamni hi kati sinjuru Me kan sinje Ayye Biemne kha Ayye Nama ulla jira ne kha Ayye Adi yeni bar guban to kha Hogona na hunti kha Ayye Bira da umire Ayye Bira kha jaiba janire Ayye Kasi bira ne ka ya abot Isa kana ga banne Ayye Kasi tinu ni ka no tila no ga halatu Ayye Takhairi ka tutatuska Akasi takal Ayye Wan ham tutatuska
Isa danubasa. Isa sambira tibni wali ndai na inje kanje. Awan jaman wa bultiri akay go agadipo. Mega. Il mafiyati izande wan. Duwa kan pat. Ya ago manam hikati sinju. Muzwa takkan ayenye. Haye. Manaman nama hikida. Haye. Wa il mafiyati izande. Haye. Hamalim tigata. Ibocha. Temun jerman. Ibo ini sinje. Kuma jira. Hamtu nin jirtu. Haye. Khayri ka inshallah taala yade. Akasit halal. Khayru ma dagi ne rabbi je. Haye. Aska asman tule male asma hingate takamana kana lega. Takahana lega. Takahana lega. Takahana lega. Yije ha. Jolle kana bi liman kana hundo kana anwa te kujira mere ka woni gulu vanis tanwa me. Tanwa be jawarga. Ambradi dimiti. Lauda. Le cholon tuni liman kunni bajani mere. Kana fi ja haida daine di kulin gafanna. Ya abo. Gasi yije hadala furmata sadi tlanna. Bakka qaadi wadayne waa qaadi noyi kani dhageenyu. Ayye. Ilmaa kiyaasni faca'anii uftii kiya ka'echaasi bawunje. Aya. Amti kai ta bai sinin jen bar. Ilma itis facal sinin jen. Ayye. Wane sin jen do bar. Ayye. Ilma ko to ko abdami. Ayye. Ne? Egi fa. Ayye. Kila khiya kana wani firra khaye. Ilma ko to abdami ma. Ayye. Kila khiya kana wani firra khaye. Ayye. Lal. Ya hijire mata. Ayye. Hangam na nyatus. Ayye. Ibu marrain si har asa ayo chura la ki kun la ubun sa. Yo hangam ribe mata ina na nyate na rotte onartes. Ayye. Ibu marrain si asa wasindi su ye chura ser gizi sa la ki hon. Jettere. Yon da debelle. Adeemi ura. Amma na yon kurto ko hore di. Ayye. Ga fa ruji tu. Argide. Hanabi. Amma nuya sinana. Ayye. Uba be da inedi. Kasi ti wan juus de ba fanne. Debi na ini no mali mo kama sa ma jeni ni beita. Maal jaanii. Usa bai rejeni. Ya abo maal. Gabron fata ana male ju jeni ni. Na male. Ini male ja. Me wan sira da genya ras. Me aya. Wo to lindro ni na me. Abi sigbu. Yugubu. Yugubu abet yugubu. Sena. Ga yugubu. Ngano tani. Gugu. Munni salam alaikum wa ambe kunsiya. Aram oromiya diya. Oromiya. Inda gaisu. Indaga. Akasinje. Ayye. Barga urba ka dare bu ha uja da bare bare ne sinje san. Ayye. Santu jira ban na ma jaibati. Ayye. Wa hunu takkara jeni. Ayye. Akasi manama kana si yi elo ti ka jeni ti sabare ga ban ka jeni sanka. Ayye. Manni san kana ka hun biro sadi. Ayye. Sabare ne ta ta da ba fanna di me ko ta. Dise na mo kami boys. Yegu sena. Ayye. Pene ha sauti. Akan wo. Salam no akam. Ya. Fayya ida. Allan. Ilma ne bi hadis fayyuma. Kai ga. Dole ni sinauma. Ndige naga. Ala bi mana bda bi laga undi ka zanuna gamo qabdan. Mirro mitalo. Muqabitan Mamma tawra ga. badda bi garan. Daga bi muini. Bineensa bi man nama undi undi talafarre yaatu fi tasmirre yaatu sunagaw. Mirro mitalo wanya. Ya abo. Wombe kunzi Afaanin beeku. afanin biyo. Namtichi afaanin beeknu godhanu fiddee. Meesi tu boddo yaru Mee me. afaan kamii wal faamuu deemname haa ta'uuti. Ma ye falak ju. Go kasinje. Afan wombeitu. Ajilim. Afan wombeitu. Ajilim. Tinno. Minwenant. Ari farabi. Ana mitalo mitalo. Minwenant minwen. Ana anta mitalo mim ay Ya akhi anta miten malak. hal sammotu ma anta mitalo. Tanaga. Ajaib ni rabbina kabi. Wuri. Aika. Metu inna. Ana mitawro Anta gada. anta mitawro hullu algabanya. Metu inna.
አጃኢብ ረቢ ነቀቤ አጃኢብ ነቀቤ እንደምን ነው ይበለን ቢንጉባ ሞታት አጃኢብ ነቀቤ ኦሮሚያ ከምጀት ያ አቦጋ ሲቱጋ እንደምን ነው ይበለን ሞታት ከምበ አፋን በየበሩ ቢደ አጃኢብ በር አጃኢብ ነርካቀባ ነማ አፋን ቸዋን ከኑ ሂኩ ወይ ከሲ በር ነማ ነጥ ነም አፋን ለማ በየኸናንጂ አፋን ኮኮ በየኸናንጂ አፋን ዶኩመንቴን ቢዮ አፋን ሜቃን ዱበት ወዲያይ በማልቲ ወዲያ እያታይ ምንም ምትራይ እያታይ ምንድነው የምትለው? አውራ እንጂ ሶማሌ በጠቃንታ ምንም አልችልም። አውዴ ጋር ረቢና አካስ እንጂ አፋን ሶማሌ ቢዮ ካን ፓሪም ቢዮ ካን ኦሮሞ ቢዮ ነካና አንጎር ሃልጋ ሆ ጃይ በረቢቲ አካስ እንጂ ያ ኦሮሚያ ወይ ከሲ አጃኢብ አሜ አንተና አፋ ወሊ ወላሂ ሚማ ተኸይዲ ወፋን ካን ጋትላው ራሳኒ ቱርቴኒ ቤይታ ኦሮሚያ ተኸይዲ ሚላ ተካው ዮሌ በርባዲ ዮሌ ኑቱ ጁባተ ያም አምቲ አፋኑን ቢዮ ሆርዘ ረሃንኩኒ አከት ረከና ነማ ይቁ አንም ቢያው ሜ ኸይዲ ቢረጊ ካ ያቦ አፋልን ሃዘን ሜ ቢረጊ ጋስ እንጂ ከጉረት እንደገ አጃኢብ ነቀብ ቢረጊ አየ namni kana wajjin jumaanii sinjee gaataw olla irtee kaysu deni beeytaati akka kiyyaa miti gaari anduwaani gare biyyaan baa kaysu ture oromiyaa kaysu ture gaan gaafa saniin baqatee fute ati mee nontu jumaanii waa inni juuta geesse mishi he maamani siikeenanje mishi yabbaarreeka dhuguma manamni kun hiikkaani ta'amoo ta'u kanumatti gaafachuu ati gumaan hiike moo manamani siikeenanjeeran lafa barii bakkuma reeku yaa oromiyaa yafayyeetu kana kaasa shaa'ni rabbiidha manamani siikeenjeme manamni kun hiikkaa yoo ta'e kaanuu fi ወይ ጉዲ ዳይባቲ የምርና የፈታሽ ተናገረኝ ይስተርም manamani na hiike ajaa'ibni rabbiin ameesin gumaan ajaa'ib manama si jechuun jira bar ajaa'ibni naqabi hee usqa gudiidha haye gaanoo tokko jira hunda beekaa biratti gechaa jenna jeebar አሁን እየፈለቃችሁ የመጣችሁበት ጉዳይ እንደዚህ አረፋ ያገነ በካውሮ እንደታዘኝ ጢኖ እንደ ጥቂሾ ማለ በዛበራ በየኩዋን በየኩ haye isma bedeni kana oromiyaa kaysan oqaani sinja ajaa'iba ka ajaa'ib haye me akkam game malai sinjeeba namti afaan laman beeyne aan qabayanii beekumsa bayanii ka oromiyaa kaysa fidanii nu qaani ajaa'iba akkami biyya bulchuu wanta imaan kuusbana guutu ajaa'ib አሁን አንተ አሺን አሞ ከጀጣ መከዱት ዱጓን ይከየቀጣ ምቲ anin jannakas manaman naike sinje ማማ ሲከ manaman namani kammo namani kani manaman namani kunni jirai sinjeeba ተታ ee isideenya ajja'iwa bakki ta'anii hunjittu ለማጋይ አቺሜ eegaa oromii mutana biraa oromiyaa tiitana bire meeqasitti gaa dubbii tana gaa furmaatatti nu laali siin jenne harka akkasii ifatti nu laadhu akkasitti haa dangallaati yoo gartee baallamaan taate yoo ambiraas hin taates kaanuma uummati nutin gaa ayyama keetiin deemna gaa silaawuyi silachi tarkaanfachuu hin dandeenyu akkasitti nu laali siin jenne dubbii kana እሺ እንደዚህ ከሆነ መዝገቡን እና ወደ መፍትሄ እንሄዳለን ማለት ነው ማልጃ amma wayratti sun naafam amma naa galtoonni kun guutuun isaa mee akki jehu እኔ ፈታዋት በህልም ነው እንጂ ፈታዋትኝም ይላል ህልም እንግዲህ ሰውን ይፈታል አይፈታም እንግዲህ ይሄ ነው በቃ
መልካም እንደዛ ከሆነ ምክንያቱ የጣለኑ በዚህ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ወረቀቱን እናያንና መዝገቡን እናያንና ወደ መፍትሄ እንሄዳለን ማለት ነው። አየ ማጅኒ አየ እንዴት እንደፈታኝ ጠዋት ወደ ልነጋ ሲል እሺ እንቅልፉ ተነስቶ ወጥቶ በሩን አንኳኩቶ ኦሮሚያ ተነሺ ህልምኖ ያየሁት አለኝ። ምንድነው ብዬ ጠየቅኩት። ሲጠይቀው በህልሜ ነው የፈታሁሽ አለኝ። እንግዲህ በዚህ አዚቦ ይማጀተን በራፋንጋኒ በይዚ ይከን አንጀቴ አብጁ ደንጋሪ መና መንጋሪ ካን ነመራኒ ከታይ እንጂ ጋበደ አየ መና ማአቲ አገርቴ ከነን ኢሳ ከና ሂሜ አየ በአከነቲ ፈገ ገነለ ፈበሪ ያጋደቺቱን በሪው ግጁ አየ ያኦሮሚያት የመከይ መናንሲ ከናንጀ አየ እንጂ ጋ አየ akkasi gaafasi hiike manaamanisi hiike dhaqnee gaa bakka qaadii bakka garboomsataa nama garboomsan tokko bira dhahinne akkasi golgaannaan jenna fide kanarraa gaafee manaamaa xagarte sangaa kunoo isa kanaa himi jeetu si dhafa akkasi nee miire himiifka afaan umri beekuun dubbattee miire bareedaadha haa amma gaa haya maa jettu waan jettuuni mee maali miidhagaanje kota korobti jeekaa gurguraan ummati nu beeku nurraa dhiyeessee waan beeku sirriitti hin beeku miidhagaa malee dubbachuu hin danda'uun siin jee tokko hibbatan jee atumta fagaatiti baru wayi kasi mani idaan beeytu mani lafee irraa nun fine siin jee tan hin beeytu lafee nu jubbanii lafee irraa nun feene kana afaan keenya hin dhageenye silaa mee akkasii ta'anii waa afaan keenya wallaalanii ti dubbadhu hin jee obboleessa yoo maal nu miti haa አንተ እንዴት ነው የፈታው? ማሊ akkamitti hiiktee siin jee bar manaamaniin ayyee galgala urjii ilaalee ayyee oromoo gaasilaa'uuni beektanii haa oromoo akkasitti urjii ilaalee diimiiree ayyee inni waan dhageenye barkana takkaa urjii waan jedhamuun beeku urjii ilaaleetiin akkasi galee dhiqadhee raayuu duwadheeti lafaa keetumaan ugan ganama lafaa hin kaaduu gara bariisaa kanarratti akkasitti manaa san arkeenye manaa maaliin oromiyaa hiikee ዲበረ ወሎሌ ሰበን ቀኑ ታደለሱ ያለው አዎ ሰምቻለሁ ሰምቻለሁ። የናንተ ነገር በጣም ከባድ ነው። አረፍ ቦሉና ከዛ በኋላ መጽሐፉን እናያለን። ከዛ በኋላ መፍትሄ ወደ መፍትሄ እንገባለን። አየክኖ ከነዲያ ጋር ሜድ ቢንተ እንጀብዱዳ ሜድ ሞቶ ኮቤቱን ዱበዱ ጂ ጋር ቤሃዲዳ ኒዳጋን ኤቨር ቤካዲዳ በርል ማራው ቤታድ ያወን ሰከና ዘዴ አንተ አሁን ፈታ ኦዶቤ ኮ ዲዳ በር ጂ ተናፈ ቀቡሰኒዲ አንተ አሁን ፈታታ ምንም የናንተ ንካ የለም። ገባርላ ኦኬ ንካ የሚባል በእናንተ መሃል የለም። አይ ስለዚህ ፈርሜው አሁን ወረቀቱ ውስጥ ገባ ወኔት የደኑ ማዳቲ የነሃ ያሲ ገንዳ ካናይዝ ይራ ለኒ ሚረ ተናፉስ ድብነ ሀቢያ ገንዳቱ ይዲ አሁን ወኔት የደኑ ፍታቲ አሁን ነገርኩ ወረቅ ምን ለመደ ወረቀቱን ያዝ ይሃ ወረቃታ በኔካ ያው አፋይን እንበቁምዲ አፋን ቁድራ ወልጃ ሰኒቲ ናቦ ዋምቤ ፋናኒ ወርሞላ ብረገይሴካ yes አከናፈ ጫሪ አደብትነ አሞ ረቃኑ ፋነኑ ባለሜ አፋን ዋፋኑ ትበይኑ ሰኒምዲ afaan kuduraa walitti arganii isaanii. Hunda. Nyaata bakka irraa taatu beekaa bakka irraa sirriitti deebisan kana. Nuti caraa kana waan bisuu dandeenyu. Yaa ilmaan kiyyan jeebar. Akka inni irraa qabu beeyin. Ilmaan kiyya adda facaase ani Oromiyaan. Ammaa jira. Ilmaan kiyya na jalaa facaanii. Kun karas kutan, kun karna kutan, kun karas kutan je. Ilmaan kiyya kudhatan kadhaan malee ammaan tana kunoo gammana ba'ee baati.
adda lufa dhaastee mee haa ta'u beenu siif haa ta'u. Duba maal goona gaa silahuu mootummaadha. Mootummaa kana namni afaan tokko dubbatu waa agartee uummata miliyoona 150 dhaabbatu. Yaa boositti ilmaa. Mootummaan dhugaa yoo xiqqaatte gartee mootummaan yoo xiqqaate gartee mootummaan nama gartee afaan 50 uummata duukaa qaba malee afaan tokko qofa dubbatu. Siin jeelaala. Dhageeffadhu siif himi. Oromiyaa je guyyaa baallama isaanii dhufa. Baallamni kan yeroo ይህ ባለም ነው ከ15 ቀን በኋላ ትመለሳላችሁ። 15 ቀን አዎ ከ15 ቀን በኋላ ትመለሳለህ። ሃይ ሄይ ጃው ሃውስ እንከ ታገይፈቱ አቦሜ ይብለም ያቁሎ ሸኒት ያባለም ዘይሰን እንደገኘ ዋይ ምጂ ማል እንደገኘ አጃይባ የኦሮሚያ እንደገፈዱ ዋንጂ ሲንደገኘ ሲንገ ዋንጂ ባርዋንጂ Ibla guyyaa 15 je baalamni kayyan. አሁን አንተ የምትለማ Ibla guyyaa 15 beektaa duraati. አሁን አንተ dubbati. Ibla guyyaa 15 ሰውየው አሁን አንተ ውጥልኝ ወረቀቱን ይዘህና በቀጠሮ ቀን ትመለሳለህ። ገባህ? አሁን ወረቀቱን ይዘህ ውጣ። ገባህ? ኦኬ ሚስተር ሰላም ጋቶማ ulfaadha ulfaadha ሰላም kare ishuma kan ebe kawara aynu suwan wagaran nu gubate ni ko ba abo darsa kan rafe me rabba dufa da je gurade din dema ya oba ajetan ya oromiya di bakasi mi dai wani rabbe mi dai hawo hawo da ni ya bin yu garti ka ya de ya umes Imbeinu, amu balamin zge hai, balamin kenya zge, amu kane kara ibla guyya ko shani balami. Guyya ko shani zune haka. Arab guyya ko ilma guyya ko shani zani mi. Arab da ine ta. Guyya gammachu di guyya gaddati si. Arab ine arab bi khairin wa ali ruha ta kallera. Ya bo me. Ine ta ka si balaka ta nyas ge shi. Arab filtinis godamu tuwan nunja Allah si. Lanta. Salaam alaikum. Yo santa be haguban. አቤት ይጉ Salaam alaikum. አረፍ Me Oromiya so tuma dem ga. Me ko tuga ya Oromiya tiya. Sila ko ba kana ban tuwan wali be male ana ma wali tin be. Me ta. Me tuman ta ga numan da bada. Waraka da tin kan na wali yo tikan ne. Ittaganni ittaganni Akasitta wani dubne. Balla makanya santu arrai. እሺ Hay bile guyya 15 yette san. Santu arra. Kanaaf akkasi dhufnee jenne gaarra. Bakka jalaan irra dabaati 15 ti hay wanni baalla nu baalla guyyaan nu ballamte hay. Kanaaf guyyaa adeebineen jebo warra. Mee gama teenye waa nu geeffanna. yaa boo tana hundaa si godhee bar. Mana manisii kee jette kan gootee bar. አሁን እንደሚከተለው እናቀርባለን። yaa rabbi kee dhiga. Maal jedha? Mee akkala akka ta'u goonaa jechuu jira kaa. Mee akka bisan gaa isa beekaa hiriire. Si bira nu fiddee. Eegaa nu dura turtini mee dadda bijinga. Itti dubbatu haa afaan inni beeku saniin. የምሱ የሚለው እውነት ነው፣ እውነት አይደለም። አትቸሻለው የሚለው እሺ የምሩ ደጋ ኢልማን ከየከረስኩ ነው ገና ባያኔ እገ ወቅቲ ሆናት ዱፍነ ዝራ ጊዜ ንጎገች ሲንጀመ ፈቶሻል። በእናንተ መሀል ኒካ የሚባል የለም። መነመሞ ቲከ ያጋ በእናንተ መሀል ኒካ የለም። አከት ኢልማን ከየፈጫፍት Mangi. ሆስቲተ Wajja. nama hiikeen qabdu beenu Haadha ilma dura takkaati ni kaan. Ayyee. Akkaan si jeeti.
እሺ ምን ማለት የፍርድ ወንውላት አሁን አንተ ሰምተኛል። አብዱን የፈታትን እሷን በእናንተ ገባ አይደል? ድጋሚ ለማግኘትም በምናም የተፈታን ነገር ደግሞ ለማግኘትም እንትን ይላል። ድጋሚ አይመለስም። ሜረገያዱ ስርት ሲጋ ዱቢተና አጃን ሃዬ ዋንጆሩ መናመኒ ቁዋተ ዛራኒቴ ደፈቹን ደንደቻ ሲንገበር ሃዬ ወመናመኒ ደፈቹ ደንደቹ ደሚ ሲንጀጋ ሜግረቢት ቦበላ የካን ሲንጀ አቤት ያርቲ ያኒ ገድለክሱ ሃቲ ማናት ያ ኢልማን ሃለማን ኩራተካቲ አማናማ አብዱራጂ ኤዋ የሃለማን ያን ዳቡ ሃለማን ኩራተካቲ ኒን ደፈዳ ያ ኢልማ ሃየማና ቆዲ ሲንጀ አሁን አንተ ሰምተኛል የምትለው እኔ ምን ሰማኝ። በእናንተ ንካል ንክልባል የለም። ስለዚህ ውጣልኝ ነው ማልጀት ነው ሰምተህ አንተ ሰውዬው ማልጀት አሁን አንተ ሰምተሃል። እሷ ትቀመጥ አንተ ውጣልኝ። አንዳቲ የኒን ደፈዳ ራስ በውስ ገድለክ ዘዋለማን ኩራተካቲ ኦሮሚያ ከይሰይ የምልህ ይገባሃል። ውጣ ሂንዴ ፈራማ ገድለክስ እሷ ትቀመጥ ሂምባው መናና ኑያስ ነው የመክንጀቲ ኒካን ከኛ ጉንጓዛይ ሞዛይና ምቲ አንስ ጋር ኢልማን ዲለካቲ ጋር ኢልማን የስኩን አቺ ፈጨት ነየራ ፈጫ እሺ ሜከያቲን ከራ ኢልማን ያደ ማገመ ዱጋና አይሚ አሁን ያንቺ ገባሽ? ንካም በእናንተ መሀል ንካም ይባል የለም። ያ ቦንደ መንጀል ማን የብረንደ ኢልማን ቀባ ምን ታደርጋለሽ? አንቺ ኢልማን ቀባስ እንጂ አሁን ስሚኝ እኔ ልሽ ስሚኝ አንቺ ቆንጆ ነሽ። ከሱ ደግሞ ምን ታያለሽ? ገባሽ አይደል? ኢልማን ቀባ ገባሽ አይደል? እሱን ተይና አንቺ ተቀመጪ። ደግሞ ምን ይሰራል? አዎ ምን ይሰራል? ያውጁ ደግሞ የምትናገር ቋንቋ መቀየር ያለብሽ ከዛሬ ጀምሮ። ጀተን ቤጓ አፋራ ከምን ገደዷን ይሄን ቀይሪያለሽ። የምትናገር ደግሞ ቋንቋ በጣም ከዛሬ ጀምሮ ቡት መሆን አለበት። ገባሽ? አዎ አንተ ሰውዬው ምን ታደርጋለህ? ማልጎ ምን ታደርጋለህ? አቦያ ሁጎ ሆ ወይ ነገ አኖለ ሁጎና ኢኒሴና ይጃን አና ታዴዳ አከም ታዴዳ ነጋ ታዴም ታዴ ብሩ አጃይ በረቢ አከም ጅርቱ ነጋይታ ፈያዳ ታዴ ብሩ ናንጀት ያቦ ዘቂ ምርታንቲ ታይ እምቦይኒ ታይ እንጀዳ ማልታ ረኮማልቱ ጅሬ ጅር አከመ ነገ ወላሂ ፈያዳ ምርቃን ጅር ያው ነው ወይራታ ያው ነው ረቢ ይዛሩት ያው ናቲ መናው ኦሮሚያ ይሰይት ያው ኦሮሚያ ሊወጣ ረኮተ ወምቴቲ አኮከም ያው ገዝር ነገር ገበሮምበታ ተቆ ጎንታለ ጅራ ገበሮምበታ የኒ ni beina wolwani ወንድ ማይታ ገበሮምበታ ካይዘ ካሴ ማሜ ለካ አከዝት ካዝዋ መናሙ ቋርጌዲንካ abdumo ያብጁ ርኬዲን አከዝት አብጁ ስትይሜ hayebo አከዝት ካው
Abduu tanaan huu yee yabbee kayyanii gartee erga ganti ollaati. Inni si qajeelcha eenyuudhani? Yaa boogaa sanis keenyumaa qajeelcha keenyumaa wal gaafataa mi duraanu. Haa ta'u. Akkasitti haa duuba abbaaniif hin dhaqu. Hiikamtee jirtii naan jabbirtii na godhe bila guyyaa hodhashanii deebii naan jee lafa naa qabe. Abduuf isiis waliin dhaytanii? Haa waliin dhayi. Nusadeer waliin dhayi na abduu fi waliin fudhate. Akkasitti haa huunooraa kaasitti fitina godhe duraanii bila guyyaa hodhashanii deebii naan jee deebinaan. Hiikamtee jirtii naan jee. Isiin haa keenyaa bara. Haala ilmaan kun takkaadhaan kun Haa ta'e akkamiin keessatti? Sirna gabroonfataa akka hore daaddee fayya simma gantaa. Duraanis wanti gartee caakkaas naqxe. Gowwaadhaati. Yorroo saba keetiti. Gowwaadhaati. Akkasin nabee ati Isiin daadhi. haadha manaa keessatti? Ilma kiyya. Akkasitti haa. Unoommaan tara geessaa kan geessattuu duraanuu habalaan nageesse. Wallaalummaa kana duuba. Kanummaan nageessisuu haa duraanuu ka gartee waa uumuu deemuu milee. Amma sii gala. Gabaa kana kawaadii gumalee kawaa jaaru hin jiru. Wantiin siin jedhu hin jiru. Hayyee. Beektaa? Haaya. Hayyee ilma. Garuu hidhumna malee Hayyee. hin diiga. Haaya. Wanni an sirraa barbaadu Hayyee. sii gala. Hayyee. Iccitiin tokko Hayyee. akan baane Hayyee. dandeenyaan ittiin of wareega. Hayyee. Kana ta'uu baannaa Hayyee. qabeetii galchaa. Haaya. Dhiigaaniin Haaya. manatti deebisa Oromiyaa. Haaya. Ilmaan keessatti. Naaf deebita. Ilmaan immoo ilmaan Yaa ilma ammoo koo wallaahi na gala. dhageessa. Hayyee. Ilmaan ammoo akka garuu hin deemu. Hayyee. Si galee Hayyee. ijoollee jajjabeessi. Hayyee. Ijoollee jabaadhu. Hayyee. Garuu baay'een sitti aare si waliin illee taa'ee haasa'uu hin danda'u. Haaya. Si galee Haaya ilma koo. nuti namummaa keenya Dhugaa qaba. hanga ammaa Dhugaa qabda ilma waa koo. hubachuun waa barsiifna. Waan ta'e artee finaan naan bi'a ilma koo dhugaa qabda. Siif galaami kanaaf si waliin taa'uu hin danda'u. Kijimaa kana wali dhiimeeti. Sittiin deebi'atii nagaa irratti yaaddaa. Hayyee nagaan jedhu gaa. Nagaan na jedha. Nagaa biroo. Hayyee. Nagaan na jedha gara Nagaatti komaa. gaa. Hayyee. Hayyee nagaan na jedha gaa. Jedha jedha. Hayyee nagaan na deemaa mee. Seerarra waliin nu hafeetu. Hayyee. Yaasiniin baate. Way carraa. Gowwummaa yoom nurraa raawwatta? Maaliif hubachuu dhabna kana? Itti himnee dhabamna malee harmee teenya fudhatu namu. Alagaan bakka irra dhufte hin beeyne. Abbaa biyya kana abbaan hin ta'in nu dhaaluu hin dandeenye. Cimnee tattaafannee dabarra malee. Obsiyaa garaji. Lama bitatu. Eeda galgala abjuudhaan. Dhaqii qaadii fi mana isaatiis Eeshi. barbadeessii diigiinan. Eeshi. Kanaaf hin dhufe egaa abjuun argee dhaqii gabroonfataa qeessaa diigiinan jedhanii kanaaf hin diiguu dhufe. እና ታዲያ አንተ አብዱ ብለህ ነው ቤት የምታፈርሰው? Ati abjuudhaaf jettee miti Oromiyaa kan fudhattee haadheenya abbaa keenya irraan bifte. ስለዚህ አንተ ለአብዱ ብለህ መተህ ቤት ታፈርሳለህ። እንደዛ ከሆነ ኦሮሚያን እሰጣታለሁ። አንተ ኦሮሚያን ልስጥህ፣ በቃ ይዘህ ትሄዳለህ። ነይ warreen isin keessa hanammoo nama faame dhaabama godhuun qaba. አንቺ በቃ Maal qophiise taate dhageessa. ይዛት ሂድ። Taaganywaale waagaan gaba Nagaatti. ሰላሙን ይዛት ሂድ። Eershi ነጋቲ taaganyadhaalesh galeeti Oromiyaa. Manni bal. Manni kun mana adda biluuti. Eenyu. Seera. Mootii Afrikaa. Akkam jirtu? akkam Nagaa jirtu? nagaa Rabbi. fayyaadha. Jirra kunoo. Waaqaaf galannaa qabu. Jirra kam jirtu? Jirra. Nagaa qabdu? galanni isaa Rabbi. Jirra kunoo. nagaa Nagaa wallah. jira jira Moo jirra kunoo. Akkam jiru? nagaa Nagaa. nagaa Jirtu? nagaa 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 isaanii jirra kunoo. haa Hayyee maal akeemtee dhufte? akkasii bar ummaa teetii fi abbaa keetu manaaf ana dhufe Hayyee. xiqqa Haayee.
Digalee kanaafin hisaaba isaan kanaan sitti himuu dhufe. Akkasitti isaan kun ni jirammoo hidu'an. Biyya irra bittaa sabbattu abbaan kootii fi ummaan koo dhumanii. Biyya itti asabbattu. Manii bara dhaala kootisee jedhee galuun. Manii jiran abbaan koo ta'e ilmoo abbaan kootii fi ummaan koo dhumanii jiran biyya bittaa asabbattu. Maal sin jiru? Si dhufanii jiru manaa baan? Natti dhufanii jiru. Maal jettee haasawaa? Amma akkasitti waniin hin jee nama gaxarnuu barbaada. Eenyuun nama gaxar godhu barbaada? Ilma haadha abbaatiin nama gaxar godhu barbaada? Naqa biritti isaaniif dhaqu ergaa dhugaa san barbaadanii akkas isin dhufanii. Duuba abbaan koo dhugaara dubbachuudhaaf erga turanii jiru. Eenyu beekeetiin gadi gaafani? Ani ni beeka. Nama erguu sanni beektaa nama isaan nu ergisiin jaansan. Ani ni beeka. Nama isaan nu ergisiin jaansan ni beektaa? Dugala kan bareedaa. Erga nama san beekte ani waan barbaachisu hundanaan godha. Akka nama gartee isaan nu ergisiin jaansan ikkititti beeynaan bira dhayitee nama sani wajji wal qunnamtee ergaa isaanii kana galmaan ga'uuf hirti qabdaami. Qabdaami. Mee inni beektaa inni beektaa namticha isa gartee isa nu ergisiin jaansan. Ani ni beeka. Eenyu maqaan isaa? Taaddee Burruuti. Taaddee Burruuti. Taaddee Burruu jaama. Taaddee Burruu san isaan nu ergisiin jaansan. Ni beektaa iddoo inni jiru ni beektaa. Ni beeka. Oolmaa keenya kana. Asuma jira. Oolmaa keenya kana jira. Beektaa. Galmaan ga'uu ni dandeenya jechuudha. Ni danda'a. Hadaraadha wanni kuni. Erga isaan waan kana siin ja'an erga isaanii kana dabarsuu ni dandeessa jechuudha. Ni godha. Seera isaanii guuttee karaa seera qabeessan amaanaa kana galmaan geessaa jettee amantaa mataa fayyadu. Ittiin amantii guddaa fi qaba. Erga akkasitti ka dandeessu taate ani waan barbaachisu hunda naan godha. Hayyeegaa akkasiiti. Gamootii waan narraa barbaachisu dhuftee na gaafachuuf fiiree qabda. Hayyee waraqaan sii barreessaa. Waraqaan ammaan tana sii barreessa kana afaanicha kana taaddeen bin beeka. Afaan nama barreessaa jiru kana taaddee waan beekuuf ati fuutee dhumu waraquma kana qofa kanneta. Sii galee? Haa ta'u. Telefoona fayyallee lakkoofsa telefoona fayyallee akkasumatti barreessee deemta kanaa akka wal qunnamnu inni beekaa waan waraqaa hojjechee jiru waraqaa kana fuutee waraqicha kana barreessa kana fuutee taaddeedhaaf buusa kannetaa. Galmeen tun hundinuu irraa haabisu sagalmee Taaddee Burruuti amaanaa si qabame kana galmaan geessee raawwachuun dirqama keetiin si ta'a. Hayyee gaafatamaa. Nagaa jiraatu. Seenaa. Manni kun mana Taaddee Burruuti. Waraqaa kana mootii Afrikaa irraa natti ergame. Waraqaa kana galma nagaya. Eenyu sin? Eenyu sin? Ana gabanfata qaadii. Maal ajamtan? Asitti xalayaa kana galmaan nagaya jechuudhaafin isin bira dhufee waan kana galmaan gaya. Okay. Kunoo kana nagatti gaa jiraadha. Ana Taaddeedha. Taaddee Burruuti. Hayyee seenaa. Akkam? Nagaa jirta. Gaarii. Akkamiin? Nagaa. Jirtan? Galanni waa qaba. Jirta. Taa. Okay. Akkam jirta? Nagaa qaba. Gaarii. Jira koo galee. Ergaan keessanillee na bira ga'e. Akkasitti gara bultii lama sadii lakkaa'ate waraqaa naannoo dhufee waraqaa sumudaa keessatti akkasitti gara keessan dhufuu danda'e dhimma silaa na barbaaddaniif sani marii waliin gartee wal mari'achuuf na yaamtan san gaa isinirraa baruu kanaaf waraqaan tunillee kan isin natti ergitan. Ulfaa galatooma waraqaa kanatu yeroo darbe isin ergee ture. Galatooma galatooma isinillee. Waraqaa kanatu isin ergee isa biraan nu baay'ee isin ergne akkasitti isinis dhufuu fayyisaniif
dirqama keenya dhageessanii ayyama hoota keenya gootanii dhufuu keessaniif baay'ee galatooma. Galatooma isinillee. Amaan tana wanni isin barbaachisu maal ture? Haadhaan ammaan tana yeroo kana keessatti isin barbaada waan ta'eef isa nu ergaa jedhanii turanii. Haadha abbaa keeti? Waraqaan isitti erginee ibsitanuma. Ni dhumammoo isaan dhumanii jiru. Akkamiin ergitanii ture? Ammaan tana isaaniitu isaan ergaa as keessatti qabdee keessatti rakkoo keessa jirra. Nama nu ergamuu feena. Taaddee nu ergaa jedhaniiti akkasitti dhufan jee namni sababii isaan si himannaan namni amannuuf nu abdii irraa qabnus jechuudhaan isaan gartee waan barbaacha keetii fi gartee fudhatama isaan bira waan qabduuf isaan akkasitti si xalabatan jechuudha si yaammatan. Inni sama namni biraan uum fiduu waan jaamu isaanirra dhageenye jirre egaa isaanirra. Haa ta'u rakkoo qabu. Kanaaf akka biraan nu geessuuf duraanis waraqaas ergine ammallee kana gartee biraan nu geessu barbaanna. Garuu akka miree lubuu na jeeftanii ergitaniif moo osuma jiru ergitaniif? Oduma jiruuti malee nama odoo eegatu maalirraa waan ergamaba? Osi jeeluufis maaltu jiru? Haa ta'u waanilleen isiniif hin eebala. Waan wal beeynuuf rakkoon qabu. Hin qabu. Nama keenyaa rakkoo qabu gaara keetiin rakkoo keessanii yoo rakkoo qabu. Nuti ilmaan Oromootii waan taaneef keenyaan rakkoon ilmaan Oromoo irratti nu jiru ilmaan kuushuma irratti waan rakkoon isaan tokko illee hin jiru jechuudha. Gama keenyaan abdii irraa qabna akkasumatti illee sillee abdii irraa qabna jechuu barbaadeeti. Erguma haraabaan keenya si xalabatanii isaan si yaammatanii gama keenyaan rakkoon kan jirtu. Teetiin ergamaa fi rakkoon qabu. Beellama barbaachisa waan ta'eef. Beellama waraqaa katabneeti. Si kanina. Waraqaa katabnellee jira. Amma waraqaa kana akkam gootu siite. Gaafa harka meeqaati? Beellama waraqaan ibila 15 ittiin barreessee guyyaa 15 jechuu barbaade. Guyyaa 15 waraqaa kana itti geessite jechuu isaanii geessite. Akka biraan ga'uutu guyyaa 15. Akkaan isaan bira ga'uu jechuudha. Akka biraan isaan bira geessee waan kana galamaan geessu jechuudha gama biyya. Garuu inni nan dhaammadu iddoon awwaala kootii isa lafa biraa osoo hin taane lafa warri keenya sabni koo dhalaata ganda kootii yoo gabee iddoo awwaala kiyyaa gusanitti naaf ta'uu qaba malee naannoo biraatti kan hin awwaalamne qofa isin gaafadha. Kuni barbaachisaadha. Kuni dirqama kuni wanni ati barbaadde wanni ati gartee fedhinnaa keetiin ta'uu qabu hunda nuti waraqaa barreessinee ilaalla iddootti barbaadamtu naannawa mana keetii barbaadus naannawa gartee mootummoota Afrikaa giddugala ta'uu barbaaddus giddugala aadaa Oromoo akka ta'uu barbaaddus san siif murteessa chaabbaa keenya murteessinee kan rakkoon qabu sanillee waraqaa barreessinee jaayiza goonee isin eeyine. Rakkoon galatoomaadha. Jiraadhaa guyyaa gaarii deebina. Rakkoon qabu anu nan beeka waan hin hojjetu. Iddoon awwaala kiyyaa egaa mana kiyya bira taate abbaa waan kana dalagis ni beeka. Qaadiidha isa gabaafataadhaaf waan kanaa hojjeta. Yookaan jiraachuu yookaan inni jiraachuu yookaan sabni koo jiraachuu waanuma kana. Guyyaa irraa kanarraa ka'ee ani bultii 15 osoo hin baane mana keessa iddoo waliyyaa kan qotamee jiru kanatti dachii jala qotadhee walitti baasuu qabu. Walitti baasee furmaata tokko gabaabatti fiduu qabu. Nama du'ee gadi ta'uu qabu. Maqaallee jijjiiradhee deebuu qabu. Kun dirqama. Ambate jennaan sabni koo bade ambate biitii Oromiyaan bade humaami hamma raayina eegala. Sena.
Galatuma. Galata waaqa. Irraa kun hojjettu isin. Nagaa. Milkaan. Eessaa baate nur? Arragaa. Taata. Baay'ilama keessan kabajni dhufne. Ayyee. Gaafa guyyaa 15 inni sunis ga'eera. Kanaaf gaa adeemsa waan silaa raawwattanii kanaafiin beellama keessan kabajee dhufe galatuma. Galatama. Galmaan nu geessee dhufte? Ayyee. Galmaan ga'ee dhufe. Silaa adeemsa keessan katti fufu anuma ergu waan ta'eef anillee guyyaan silaa beellama naa qabame san raawwadhee hin jira. Rakkoo qabu. Raawwattee jirta jechuudha. Boocaas maalii si raawwadheera. Xumurtee jirta? Waa hundaa'u xumurtee jirta. Raawwadhee jira. Gadda isaanii ergamuu qofa wanta ta'e. Wanni akka takka illee hin jiru. Kanuma. Wanni gama keenya nurraa barbaadu maaltu jira? Gama keessanii hunduraa. Wanni eegummaan ergaa keenya kana galmaan geessi. Dirqama nuti ibsa raawwanne atummaan kan galmaan nu geessu taatee si xumurtee nu dhufte. Poolis! Yeey. Poolis! Yeey. Wanta dafaa iddoo awwaala isaanii keessaa gurbaa dafaadha. Hayye. Iddoo awwaala isaanii keessaa dafaa deemaadha. Hayye. Galatuma deema. Jira. Galatuma. Hayye. Wanna barbaadu xumuraaf. Hayyee. Akkam jirtu? Nagaa mootummaa. Nagaa jirtu? Fayyaadha. Akkam jirtu? Fayyaa jirtu? Nabii nagaa. Yaa uumaa si beekne gaa? Waa si beekne gaa? Akkam jirtu? Nagaa. Tadee birruu moo? Tadee birruu. Leenca Afrikaa moo? Isuma engadda ergitan sani gaa. Nama argine san tumba dhufe? Aboo maaluma jedhe boo? Ergameeti. Ummatti mataa tadee birruuti? Nama argine san tumba dhufe? Haayee boo? Kuteetiin dhufe. Hayyee. Oo. Maal nu fitan? Mee dura taa'e. Hayyee. Ta'a. Nu ergitanii dhaamsaa isanis geenye bakkaanii. Galmaan geessan? Waan hin barbaaddanis galmaan geenye. Geessan? Amma ergameen dhufe. Hayyee. Kana booda wanti gan deebisuus hin jiru. Maaliif maqaa jijjiirdeetiin bahe bakka sanii? Hayyee. Maqaa akkasii jijjiirretanii bara? Maqaan kiyya qeerricha amma. Maqaan kee yeroodha? Qeerricha. Qeerricha maqaan kee? Hayyee. Akkana uffanni kunummaa uffata jannataati. Uffata jannaati miiraa jannataa Jettee beektaa kana duru? Uffata kaan hin beeku. Eessa fiddan amma kana? Uffata jannataati. Uffata jannataati. Kan naannoo fiddan moo? Kanaa inni wanni hin fideef. Miiraa jannatarraa ba'ee jechuudha uffannoo. Sana isiniin kan. Hayyee. Ammoo wanni hin fideef. Dhaamsa keessaniif waan barbaaddan galmaan geenyeerra. Kanaaf isinillee Nuti? mallattoon keenya kana waan ta'eef nuuf bakka biiroo ta'anii keessa bakka itti nu gootan jechuuf kana isin finne. Ulfaadha. Kanammoo Ulfaadha. kennaa isinii kenni. Kennaa nu kennitan. Ulfaadha. Galatooma jabaadha. Akkana garummoo wanti Waaqni isin afaarsu, waaqni isin afaarsu, waaqni isin haa dubbatu. dhaamsa abbaan keetiif waan ta'e dhaamantu jiru. Maal si daaman? Haadha teetiif abbaan kee eega kan walitti naa jennee jennuti. Takkumaatu moo? Waluma bira ta'an malee walitti ajajnis hin jiru. Namni asirratti duraan godhe suni nakaan asirraa hin ta'u hin qeebalamuu. Hin qeebalamuu jaan. Isachi gaditti akkatti nakaa godhamu san. Isa sagaa qaadiin ichitti naa godhu hin jiru. Qaadii fidadhaa jedhanii. Yaa ilma keenya atumaan dhaqii ilma keenya nuu himi haadii gannuu ergee ni haa waliin godhuu. Jaan jechuudha. Rakkanni hanga ammaa bara dheeraa kana jirraa janii jechuudha. Kanaafuu qaadii barbaadee gad ergu kanuma qaadii suma gaafattoo na fidee sanii sibiraa na fidee. Suma gaafattoo si fide sanii inni. Waliin ergitan waan ta'eef. Isuma san waliin deebine jechuudha. Isuma san yaamicha gootee fi. Yaamicha gootee fi warqaa barreessee fi. Amma abbaa kiyyaa gadda ittiin akka gootee ol deetee taawwan kun waan gabaadha. Kaayyoo galmaan geenye irraa jettee xumurtee jirte gara kan nyaanam gara kan maal tan. Mee saboontuu fi. Miiraa jannataa irraa nuuf kannitee jirti. Miiraa jannataa isa duudanii isinii kan naa'u. Kan gartee akka qabatanii duudanii. Bareeda. Mee hoota. Waan duudu. Maashaallah. Noolaali gaanute isa kanaan jiraama. Maali gammachuu akkanaa har'aan tan. Maali gammachuun akkanaa. Isa beekta. Yaa Rabbi. Heera kanaati irree addunyaa kana bulchaa jiru keenya waan ta'eef irraa taa'aa jettee hubachuun irratti dirqama taa'aa jechuudha. Akkana ilma hoo. Si galtee. Taa'i gaa. Dhugi. Miiraa jannataati. Kennaa obboleessii nuu kenna jechuudha.
erga ummaan tiyyaa fi abbaan kiyya waraqaa tana achi gadi namaa gartee qaadii isaan ni kaawwan godhu barbaadan taate yeroo gabaabduu keessatti waraqaa tana bareessee akka isa bira gartee namni isa ni kaawwan godhu isaan bira ga'u gochuudhaan qabaa jechuudha. Dirqama kana raawwachuudhaan qaba. Kanaaf hattamatti biraan ga'uu qaba jechuudha. Poolis! Yei! Kota! Sittiin farrama. Waraqaa hatattama isaan biraan geessu jechuudha. Hayyee. Hayyee. Haala akkami nagaya fayyuma nagaya gama nagaya waamicha keessan kan dhageetiin dhufee beekte akkasi ka akkami ta'uun waraqaa waamicha kana. Ana geessee dhufte. Akkami nagayyuutu fayyaadha nagaya dhaamsa keessa bara kana akkasittiin qeefee dhufee beekte akkasitti haa kunu. Murtee jirta jechuudha. Ummati yaa barra ummati yaa fi baay'atu namichi gaditti ni haa waliin guruu barbaadanii turani. Kanaaf akkasitti ichi gaditti akka inni guruu barbaadnee turre. Yeroo qaba gana yaanu dhufte. Taa'amee ture. Hayyee teenya. Amma sinji ummati yaa fi baay'ya si erginaa gangadi sanis si erginaa gadi si ergina. Gadni beekame gadi si ergina ummati yaa fi baay'ya ni haa gootee dhufta. Yeroo gabaabduu keessatti kan irraa xumurtu barbaadan kan kanaaf maqaalee siif kennina dhaqxee ni haa walii gootee deebita. Hayi namni kutee akkamitti deebi'a? Akkamitti deebi'a? Ni deebi'a. Namni kutee namni deebi'u akkatti deemuun si akkatti deebi'u laal taaddeenuu erga kutee taadii birruu ni jira mooni deebi'e. Taadii birruun dootiin beekaa? Ni deebi'itaami ni jira akki jiru isaa dhufee siboota yookaan maal jedhanii maal jedhanii. Hayi kennaa baay'anii. Kennaa alabaa hayi munoo. Alaba tana. Kennaa kana hunda isaa nuufide miiraa jannataati. Hayi. Jannatarraa baasee nuufide. Hayi. Ni deebi'itaami kan? Deebi'a. Miiraa jannatarraa baasee nuufide kan naa nuufanne kana hunda. Anduba namni doodoo. Waan eegale kana isini kenne galmaan naagaa imaan kiyyaa jeeti kennaa waaqaa nuufanne. Asin jee alaba tana ni agarta? Maal isin? Tun bandaa keenyuutan. Eessanimi? Alabaan tun ammaan tana ciraan isii gubatee jirra jirti. Yeroo sidii miti. Ni sin gumnu ni sin jirru bakka irraa fete sana deebisi. Hayi akkami? Carraan gubatee jira. Gubatee? Gubatee ciraan isaa. Way. Carraan isii gubatee yoo dimmi kuraati tana fudhattee dagana haareetti filmaata sentee filmaataan carraa kee moqatte malee amma bugaa carraan qawweedhaa hafee jira. Namoonni isin jee ummati yaa tabbaa fi gakkutee akkasitti ni haa walii gootee deebitaan sin jee. Hayi namni kutee hin deebi'u namni du'e hin deebi'u. Ni deebi'a. Akkamitti? Ni deebi'a. Namni gakkutee ni deebi'a. Hin deebi'u. Taateenu gaafa deebi'ee waati isii qofaa hunda kanneemi. Amma kanaaf himaan godhuu qabdu. Dhayitee gakkuttee akkasi deebitee carraa kana galmaan namni gakkutee numa deebi'u kun qeebalu kam? Ni deebi'a. Taateen gakkutee deebi'ee qe'ee jantaane. Hin ta'u kam? Qe'irichaa meenuu qe'ir maqaa jijjiirtee dhufe. Hin ta'u kun maqaan isaatu qe'irichaan si jedha. Duraan irraa faamtee waan hin jiru. Ati mana keetii hatattamatti waraqaa sana fuudhii tokkotti akkasitti gamtaan dhageetii umurii deemu. Numan qeebalu kam? Hin qeebalu. Hin qeebalu. Ni qeebalu. Hin qeebalu. Booni qeebalu. Hin qeebalu. Ni qeebalu. Hin qeebalu. Hoodha waraqaa fuudhu. Hin qeebalu. Ni qeebalu. Hin qeebalu. Garsa kee fuudhu. Carraan kee gubatee. Abbaa keetii ummati ni haa walii deebi. Dafi aduu warraan na. Dafi. Hin taatu kamtu? Itaati deemu. Hin taatu. Itaati. Kun ani kan qeebalu. Ni qeebalta ni qeebalta. Ani hin qeebalu. Ni qeebalta ni qeebalta. Ani qeebalu. Dirqama kun Ani qeebalu. dirqama sillaanne. Ani qeebalu. Poolis. Qabi. Geenye bakkaani. Galmaan geessan. Jijjiirradhee dhiibee bakka sanii. Gadi fageessinii. Maqaa akkasii jijjiirratanii baatan. Maqaan kiyya qeerricha amma. Uffitte immoo. Kanaa gamuu wanni miira jiraatarraa ba'ee jechuudha afaan isa kana isiniin kan. Wayyaaneen gantuu fi hattuu fi sobduutti hirkatteeti danfa qeerroodhaa afaan buutee
daaraa taate gantuu fi sobduun hattuun gantuu waan ta'aniif akka isaanii seeteeti qeerroo afaan dhuftee sadarkaa namoomaa kennaaf murtii maraa suni dogongora.